Capite? Ya hiriira tigara ko jolla la gurgura bu duga to hiriira la garte me e baruno tanati Miro non tani di kubaikan nadar bitani. da bilurra Ya bace. Emi. Mala sawanje. Mali. Mala ke desa dukte. Mana jura. أكمل من هذه تكتت سنياسي ووريت تكريسا أنا ما في دفتر ولا دخل ما ليسي إيشون ده هذا كمدني Mal. مقالة غير عندي ما قبليسي Mal. سوشيال ميديا ده هو ما تدري ما تيجي وتفهم مجرا تدري لو قرنت ما ريتاده خنمت ما تدري تقول اسم ما تلو جرتان أكلم يوم مرتان Hah? Merah Dewi meta mata tabodan. إذا جاء بكم عن رديء بكم تكرار رديء ما إذا لو هذا مرتجع هم ميديا رو والدي ما يجي أكتر Gurgura مال إيه Dallani sih. دلاني سي مال Semua mal satu pikir tindir. Sara besar kena tindir. Terus oleh itu nabi. لا بنورا Ya bace. Emi. Mala sawanje. Mal. Mala ke desa dukte. Mana jura. مالي مال. حواس أورمود Hawas Oromo dah tu kata, aku bukan orang menjala. Kuno. Tai. تاو تالي تالي Hop, an Oromo teli. Oromo waligal citai apa tu kudu banna. Baru mandi. Tai. إلى يوم الولي قال لك يا كي أما ولي قال لك Barang. Dikate kaduran sila dubbat tesan, tasharafat tesan. Anak Hawas Oromo tietemre. Tai, mal tu simudate. Mal balle isne. والله مقالات الحيسة دي ما ترى سوشيال ميديا برتي دنيا لو برتي يسام برتي سومالا برتي خنمتي ملت تيسن جاني أزود إسلام تركاني أكمل كباتني Tahu? Lagi. Kau apa itu lagi apa itu bahi. Apa itu. Malam ini jese. Ta social media ada noligan tiap tanami. Ta ingat dah ma farfam tu. Oggono ta kenya bi khana kan nundau akka pera nugoda jiran. Ta na gurran kan ne. Naragai. Hawas ni gafachum mirgasati. Dubbiin san sirriidha moo sirrii miti taate moo hin taane taateen san qofa onni iddaan baafanna abboleessa kiyya dachiin dirridha harree meetira moo harree giraama moo maali ka dachiin dirridha waadha abaada xiqqaa tokko ka dallawani moo ka gurguramtuuf maal ka gurguroo eenyu ka bita ya hiriira tigara ko jolla la gurgura bu duga to hiriira la garte me إيه بنورا تنادي la gurgura أركي la gurgura bu mani mur mina kharraga bani kan ju la hiriira tigara Dapat atis gatai هاي atis gatai ijan gamtu bara ulama ko sa teja la same wa bara la magalan din do takay sigilu takay sigilu tanamo kabilan hirira garte di magana tanat ay amang garte ramai negara esa kuram lagare damo ganda gore damo ganda garada damo arki jadi hirira demo إيه أما نجي nishamu fi na suru دابو أما لهم كيرا منجر marfitan hijau abataman orang media antemu orang sakranton media aku boleh direda gurgura modisi enu dalal هايا أما ولي قال لك piro dum tadi di kubaikan nadar bitani وبيجي سلبو نجي أما ده هالي akka mekan na goda sabni ki jakka fede na hagol كان أما نجي don gurgure na fadisa أما هالي تولي قال لكم حواس ميديا الفرق بين بجاجرا حواس ورمودا بوجانه جيكانه جرا تنابو هالا خبيني وانه أكم ومني في أكا سومالي دا هم اللي تفهمي نبي تسيسي بس gata atis na gata ini mena gata هاكم رفما يرده أكم مدى مسيسو دلتي amma dubbin tun isinun duru bagar of tambar natumu fille hotta wa unda fulle hotta wa huma jirati
akka qaama mootummaa tokkotti akka odiimaa mootummaa tokkotti inni isinitti himu jechuudha. Wanti kun qabatamaan hin jiru. Viidiyoon mucaan kiyya kun dhufee na agarsiise viidiyoo bara 2013 kanneen ta'u inni agarsiisaa jiru. Kun eewas mee barreeffama siilaa guyyaa viidiyoo tana. Waliigalaa deemnammaa. Kanaafuu hawaasa keenya wali buusuudhaaf hawaasa kana walii dheebotee saba Oromoo ammataa kan nama saba biraa wali buusuudhaaf ifi bakka garaagaraa taa'anii dhimma kana kanatti nu sharafeessa nu tolchaa kan lafa nu kaan yeroo Oromoo kan Raashaa Bashiir jedhanii akka Raashii walaatutti waliin nu haasuudhaaf deemu. Ammoo wanni fe'e kun ana dhibbarraa diidamna amansiisaa jira. Dhibbarraa dhibbatti anaa fi hawaasni Oromoodhaa akka amananiif ummata kana haala akkamii akka dachii kun hin gurguramin akka Somaaliidhaaf hin mallatteeffamin haala kamiin gabbaatanii hawaasaaf ibsuu qabdan. Mallattoo nuti mallatteessine sana haa fidanii dhahaa bu'uuraa keenya dhahaa bu'uuraa Finfinnee keessattis taatan nuti Ameerikaa keessatti dhahaan bu'uuraa namoonni haasanii achitti mallattoo fi dhahaan bu'uuraa adda yaa obboleeyyan kiyyaa. Duuba ammaan tana akka bulchiinsa biyyaa takkatti atis dhugaadhaa hawaasni kun waan sooshaal miidiyaa irratti argu kana olii galbatee ka toltu hojjetes hanquu itti fakkeessee hawaasa kana olii jaalleessuudhaaf ni dubbatan. Garuu immoo anangaan sirraa hubanne takka isinis mee akka uummata Somaaleetti dachittu hin mallatteeffamin akka dachiin dirree lo'atu Somaaleef hin kennamin haala kamiin uummata kana gabbaatanii amansiisuu dandeessan. Haala sana uumuu qabdan tanaa yaadni hiyyammaa. Tola galatoomaatii of tattee bakka amma nuti dhahaa bu'uuraa agarree kan nama ta'e hiriiraa agarree uummanni Oromoo tokko qabna malee waan dhugaas hin deemu jiru amma haga takka qabu malee waa takka ilmaa fi abbaadhaatu dhufe mee dura wanni jechuu qabdu jiraatte ati ibsa qofa. Wanni jiru guddaan amantii akka warra miidiyaatti sooshaal miidiyaa kanatiitu deemaa jiru. Kanaafuu wanni gadhiifamu kun guyyaa fi yeroo itti gadhiifamee qaba waan ta'eef yookaan waan wanni isaanii isaan laalanii miidiyaa kanaas waan akka ta'e adda baafachuu jechuudha. Karaa biraatiinis websaayitii dhugaatii bakka dhugaatii Google Fact Explorer kan jiru irratti imeejii yookaan suuraa agarsiisa achirratti neeqanii gaafachuu ni danda'a. Achi keessaa Google ifasi godha this is not fact hin jedha. Yommuu dhugaate kan dhugaadha websaayitii kana jedhanii adda namaa baasa. Waayee dhiiba hawaasa keenya burjaajeessaa jiru karaan itti Google gaafatanii deebisaa argatanii jira. Karaan biraa dureessinii galatoom buleeyyan kiyya buleessa kiyya inni ilma kiyya bagana gaan dhuftanii anu gaa dhuftan uleedhaaf dhuftammoo biiroo keessatti tokkarri kana jechaatiin ani illee onnee na buttee itti dhiifama baganu gaafattanii ana hawaasa akkamitti beeksifnata jettanii gaafii kaaftan hawaasni keenya hawaasa beekaadha. As jiru kanaa miti hawaan kana xibaaraa jiru onneen isaa isa ni beekti. Waan fedheeti malee ni beeka waan direedha waan taate. Kanaafuu hogganoonni keenyaas qaama akka miidiyaadhaatis dhimma kana eessa akka ka'e nuti ni beekna. Maaliif akka deemullee ni beekna nuti. Immoo qaamni mootummaadhaa ibsa gahaa. Dirreen dhawaan ona afran qalloo isii boruu ganamaa isii halee isii turtuu isii jaarraa sanii ta'uu ibsi gahaan ni kannama. Roguma hundaanuu kanaafuu hawaasa roga kanaan burjaajee deemu. Isinis nama guddaa magaalaa kana keessa jiru. Mucaan dhalataan kunis nama miidiyaadhaan inninis kana isin hawaasa hanga dandeessanitti waan asii dhageessan kana itti aboolakii dubbii waa sirriidhaa miti. Dubbii waa akka jennee miti walaa dhageenyu. Haasa'u wanni Oromoon guddaa Oromootti asiigee maal seete. Amma silaa bar duruu namni biraa silaa taate waa waliin baafate. Minjaalarra daddafnee wal teessifnee wal qabnee ati ma bakka dhufte sin beeku. Innis kopha dhufe inni waan kopha jala dhufe dhuftee nu tasgabbeessite jechuudha. Hawaasni Oromoo kana wal tasgabbeessa bifa kana waan jiraa hundaa'u ifaan ifatti borummoo namoonni dubbii tana eegale boru itti qaanfachuu qofaa miti nis ni sheenawa hawaan hin jirreen kaaseeddaan jee itti sheenawu ta'a dirreedha waan waa waliin beenuuf jecha galatoomaa.
Xiyya qofaa miti kaabee dhibbaashan kan takka maqaa hariirootiin jiraatee kaaftaa nama gurguruu miti. Shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee cirichaa magaalaa haa gurguru. Eenyu kan mallatteessu?